nama akkaataan adeemsisaatii fi hojii fi gochi isaa barnoota namaa ta'u yeroo maraa inni sun eenyu yoo jettan congratulation Ayyuu obboleettii teen haadha warraa lammaffaa Sa'idoo intala Oromooti. Ka waan kana godhaa jiruuf illee ka jaalalallee wajjin bilcheeffataa jiru jaalallee wajjin oofataa jiru ilma Oromooti. Safuu ka beeku hayyicha. Bar Sa'idoo gurfaa takka yoo naa bitte takka kifilii takka yoo naa bitte maatii keetu dhufa. Maatii kiyya dhufa. Akkamii jetteen jaalala ofiisan oofatanii waan lubbuun isii barbaade akka Ayyuu Sa'idoo afooteettee xalabattee gaafattee irraa argatte sanitti isillee waan lubbuun isii barbaade. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hordoftoota fi kabajamtoota Sa'idoo akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya on irraa madde isin agoo isiniin jecha eega walitti dachaanii haala jireenyatiif adda bannee turre isinirraa turuu kiyyaa fi na folchaa isiniin jedha dhiifama isin gaafa hordoftoota kiyya na simadhaa na nimatina isiniin jedha. Kanaaf gaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin hafu wanni an qabadhee dhufee waan na ajaa'ibe wayiin qabadhee dhufe akkuma na ajaa'ibe kanatti isinis ajaa'ibe moo akkami? Inni illee maali jechuun keessan hin oolu gaafa isinitti ta'uu mala. Namni an dinqisiifadhu har'a nama jabaa namni martuu beeku nama hayyuu obsa qabeessaa fi nama akkaataan adeemsisaatii fi hojii fi gochi isaa barnoota namaa ta'u yeroo maraa inni sun eenyu yoo jettan Sa'id Bayaan. Hiriyaa keenya qaalii Sa'id Bayaan kan duraan biyya kana keessa hojii turre jechuudha biyya waaqaa. Har'a mootiyyuu galanni rabbiin haa ga'u biyya ofiitti deebi'ee waan jiru guutuu nu biraan gahaa jiru jechuudha. Gadda isaas gammachuu isaa fi waa maraa gurraan nu gahaa jiru ammallee rabbi umrii isaa dheeressu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanaaf ani har'a Sa'idiin dinqisiifadhaasi nin ajaa'ibaasi barnoota hedduus irraa fudhadha akka nama tokkootti. Lammaffaa micayyoo Ayyuu jedhaniin tamasaanuu Sumayyaadha. Amma Sa'idoon fuudhee masaanuu taate. Hin dinqisiifadhaan akka kiyyatti beeka hin dinqisiifadha. Sumayyaallee immoo akkuma san hin dinqisiifadha. Kanaaf mee jala kana sadiinuu maal irraa dinqisiifattee yoo jettan wal jala qabnee haa ilaallu isiniin jecha. Kanaaf Sa'idooni nama bakka deemuu fi bakka taa'utti namni waa irraa baratu. Yoo cinqaa keessa jiraatillee cinqii akkamitti keessaa bahanii nama barsiisu nama moodeelistii namaa ta'udha. Cinqii meeqaa keessa darbee sababaa mucattii amma Ayyuu tana fuudhuteen Sumayyaa waggaa meeqa waliin turanii jaalala meeqa wajjin dhandhamanii waa meeqa wajjin dabarsan intala tana fuudhuudhaan wal dhaban. Akkasumatti Sa'id gara balleessaa nama garaa bal'atu gaafa ka'ee dhufu Sumayyaan ilmaan fudhattee meeshaalee gurgurattee badde. Si yaadachiisu malee haaraatti isinitti fuumitu waan kana. Hanga silaa barbaaddu biyya kana keessa barbaadee ta'abii meeqa argee dadhabee odoon jenne aduu fi qorra ka ofii godhate hanga isin agartan guutuu dalage. Hin dinqisiifadha hojii isaatitti jechuudha. Hifannoo dhabuudhaan alatti maal abbaa ishii jedhee dhiisuun alatti faana bu'ee haadha ilmaan kiyyaati jedhee san guutuu ta'abe. Biyya gale jennaan biyya hojii gale. Laal. Nama fakkeenya namaa ta'uu hoggaan jedhu waa malee miti lafatti miti jechuudha waa laaleeti. Nama aarsaa silaa ilmi namaa kafaluu qabu namaaf kafalu jechuudha Sa'idoon. Namni sun na jibbee ani maal haa ta'uuf isa jala deema jedhee hin dhiifne rakkoon kun kan dhufe meebii dongora kiyya irraa waan jedhu. Wayin mootiyyuu aarsaan ilma namaatii kafalan hangana qofaa miti ka jedhu nutti agarsiisee jechuudha Sa'id. Waan duraan dabare mee haa dhiifnu. Huma guyyaa har'aa taatee guyyaa har'aa ta'e irraa yoo haasofnu Sa'idoon maashaallah ammallee rabbi itti haa kennu nama waa maraanuu cimee jiru namni gara laafessi namni namaaf yaadu namni sharrii namatti yaadne nama kana hanga danda'een ijuma takkaan laaluu yaadu jechuudha. Rabbiilleen akkuma xiqqaatti isa milkeessaa jechuudha. Ammallee rabbiin isaa milkeessuu jennaa du'aa godhaaf isinis du'aa godhaafi. Ayyuu wajjin
ka'anii bakka maktaba wayini mootuyyuu biiroo mana amma inni bite dhiyootan Adaamatti bite Finfinneetti bite kana real estate maktaba isaanii dhaqee achitti haasaa ayyuu wajjin godhee haasaa namicha hojjis godhee kennaan addaa dinqisiifannaan akkuma dinqisiifadhe kanatti biiroo sun dinqisiifatee kennaa addaa kanaa tokkoof hin kenneef. Maashaallah kun jabinnaa fi cimina isaati jechuudha. Akkuma san mootuyyuu intala amma aayyuu tana gaata amma fuudhee haadha warra isaatii waan irraa qeequs waan irraa jibbus hin qabu. Namni akka hedduutti madaalee ilaalama jettiidha. Gariin aayyuun maraattuu jedha. Kun aadama kennaa beeki. Aadama nuti qabnu. Kafeen hin maraachinaa. Kafeen aqli qabeessa goonaa. Kafeen hin ajjeefnaa. Akkuma lubbuu kennatti namni akkuma adda addaatti ilaalchi kenna adda addaa bifti kenna adda addaatti nama madaala. Rakkoo qabu. Garuu immoo ani intala tana hin dinqisiifadha. Maaliif? Nama yeroo har'aa zabana amma nuti keessa jirru kanatti nama jabaatetu waan jabaa argata. Aayyuu mana jireenyaa tokko siivitaa ammaaf haalli gurfaa sadii wayin mootuyyuu mana jireenyaa sadii qabu siivituu hin danda'u jennaan abadan yoo naa bitte gurfaa sadii san naa bitta wayin immoo mana kifilii sadii ka qabu naa bitta malee kifilii takka hin barbaadu jettee dirqiidhaan mormattee jechuudha. Namoonni tokko tokko hoggaa isiin akkasitti mormattu hoggaa isiin akkasii Saidoo dura dhaabattu tun kabajaan qabdu tun maaliin qabdu jedhanii akkama silaa isaan itti dhufetti isii kana ibsuu barbaadan. Akkasii miti an akka kiyyatti akkeessutti. Jabaattee jennaan waan jabaa fidatta jabaattee mormattee jennaan abbaa warraa sanuu akka haadha warraatitti akka hojiin jiraattu si taasisaa jechuudha. Fakkeenya dubartootaati. Kanaaf garuu immoo Saidolleen Rabbiin ammallee beekumsa isaa haa dabalu feetu Sumayyaa taa'ilaa har'aatti badhee teettee waan ajaa'ibu immoo hireen tun immoo Rabbiin akka ofii fedhe dalagaa laala bakka kanatti. Sumayyaa waggaa meeqa wajjin jiraatan ilmaan walirraa horan jaalalaan waggaa meeqa waliin dabarsan tawaa meeqa keessa hojjetanan har'a badhee teetteeti hinaaffan boollan taane seentee wanni isiin haasoyni wanni isiin garan galchine hin jiru argaa jirtan haasoyni keessi wanni jiru yeroo ammaa hojii qabatamaatiin agarsiisu badhee teettee isiin har'allee rakkoo mucattiisanii jibbansuma mucattii tana haasaa jirti. Barakiina maali jechaa jirti mucattiin bakka barakiinaan jirtu kuttee jirti sammuun hedduu natti tola intalli Oromoo akkanatti cimtee jabaattee waan silaa naa godhamuu qaba jettu san godhachiisuun isii goosiftee argisiisuun isii cimina isiitirraa bareeda. Waan kun silaa har'a Sumayyatu abbaa itti taa ture haadha warraa manaa Saidoo taangafaati jechuudha. Akkuma sanitti Saidoon abdiirraan kunne yoo isiin dallee wanni kun ilmaan kiyyatti taraka jedhu mana bitee fi maqaa isiitiin jaayiza godhee lafa kaayee kootu itti gali jedhee itti kadhachaa jira. Hin dhufuu Sumayyaan immoo maal jette hin dhufuu maaliif sitti dhufaa dunyaa rabbi namaa kennaa dunyaan ni dhuftii jettee sammuu ofii tana waan hin taane amansiiftee hinaafama santu har'allee carraa meeqa isii dabarsutti jira jechuudha. Hinaafaa keessaa ba'uu qabdi dubartoonni ta'e yeroo ammaa kana fakkeenyi godhadhaa. Hinaafan akka nama gadi taatu si godha malee akka nama ol taatu si hin godhu. Kanaaf hin barbaadu jettee ganama galgala isii mucatti mataa irratti duuluu irratti kaati. Haasaa isiin haasoftu keessa eeggattee akka an Sumayyaa gadi ta'uu barbaaddaa jettaan sun Saidoon maali wanni anaa gadi si godhu maal kana wanni isiin haasoftu haasofni akkanaaf faayidaan qabu isiifis bu'aan qabu ilmaan isiittis bu'aan qabu. Kanaaf hin dinqisiifadhaa jedha mucattii aayyuu tana. Akkuma san Saidoon akkuma taanii bite akkuma Sumayyaa bitee jaayiza qopheessee tanaafis qopheessee waan isiin jettu laaluudhaaf gurfaa tokko malee ammaaf real estate kifilii sadii qabu san bituu hin danda'u jedhee. Boodarra mucattiin tunis hanga tokko laaltee utubaan haga dhiisaniif haga dhiiban qabaa akkuma Oromoo jettu sun hayyee silaa waan kana hin eeyyamu nama nu bira jiru kanaaf keessummaa har'aa feera nu godhee fi nama nu bira taa'u kunis nama sheekaati kabaja isaaniitiif jecha fudhadhee garuu mootuyyuu
ka yeroo dheeraa hin fudhanne yeroo gabaabaa keessatti waan sana anaafillee akka gootu jettee fudhatte Sa'idoorraa. Shuuf warroonni mucattiin sun maraattu maalii taati Sa'idoo siin taatu bultiif siin taatu nuti filallu bultii namaaf. Sa'idoon isii taana nuu dura taa'ee jecha isiin jettu hamaa fi gaariillee fudhatee itti gammade akka isaa taatu laalee argeeti. Yeroo hedduu rakkoon kenna waan sila anaa ta'e jedhee fudhadha siin ta'uu jedha namni kenna lakkii hin jedhamu akkas. Hin jedhamu akkas. Kanaaf yoggaa isiin waan sana eeyyamte innillee lakkii gurfaan takka siin hin maltu sillee huma Sumayyaa malee santu sii mala sapiraayiz si godhee jira akkuma san siifillee mana kifilii 3 qabu real estate sii bitee sii qopheessee jira. Ittoo seenii jedheen jechuudha. Mucattiin gammaddee sila Sa'idoo ati yeroo hedduu wanni akkana na gootuuf akka aniin tun badduu jedhan. Laal akkuma hordoftoonni tokko tokko isii tan akka adda addaatti ibsan akka isiin tun badduu naan jedhan maana gootaa. Ka booddeen isaa waan sananumaa godhuu sirraa hin oolle jette. Maal mul'isa kun beekumsaa jechuudha. Beekumsa. Kanaaf hedduun takka dinqisiifadha Sa'idoo fi mucattii sanillee. Sa'idoon ila har'aatitti Sumayyaa achi teettee waa meeqa haasoytu tana ta waa meeqa xaxxu tana ta carraa ilmaan isiitillee kutaa jirtu tana abdii irraan kunne waan silaa isii malu godhee tanaafillee godhaa jira. Haa horatu rabbi si haa dandeessu wajjin si haa bulchiisu jibbaa irraan qabnu Sumayyaallee garuu immoo ani akka kiyyatti hedduu takkaan itti gammada. Eenyutti mucattii tanatti mucattii ammaa iyyuu jedhan tanatti intala Oromooti. Ka waan kana godhaa jiruufillee ka jaalalallee wajjin bilcheeffataa jiru jaalallee wajjin oofataa jiru ilma Oromooti. Safuu ka beeku hayyicha. Maaliif? Intalli Oromoo ilma Oromootti haa fayyadamtu. Ilmi Oromollee waan silaa lubbuun isaa jaalatte hanga humni isaa danda'e haa godhuuf intala Oromooti. Maal rakkoo qabu? Annatti tola. Bar mana ayyuu maal jette waan ajaa'ibaa hedduu takka natti tole. Bar Sa'idoo gurfaa takka yoo naa bitte takka kifilii takka yoo naa bitte maatii keetu dhufa. Maatii kiyya dhufa. Akkamii jette? Kun jabinna dubartummaati. Maatii ofii yaadattee maatii isaa yaadachuu jechuun dubartiin takka maatii keessii kabaja jennaan sillee si kabajatti beeka. Akka namoonni tokko tokko ibsuu yaalanii miti. Akkuma argitanitti waa ibsuu yaadina. Kanaaf aayyuu gammachuun kee gammachuu kennaa irra deebi'ee baga gammaddee ammallee taanan gammachuun kee itti hafuufuu hedduu takka sii gammannee ammallee gammachuu tana rabbi walitti si haa dhaabu siin jedha. Namoonni hedduun illee immoo akkuma san baga gammadde intala Oromootii baga gammadde jechaa ni jira. Yoo kana jedhu immoo aayyuun intala Oromootii Sumayyaan immoo intala akkanaatiin jennaan. Namni nama madaalama rakkoon qabu haadha warraa Sa'idooti akkuma Sa'idoo jaalantu sii jaalanna isillee karaa qajeelatti as deebitee affeerraa inni godhaafii jiruufi waan gaggaarii qalbiin isaa yaadde inni ilaa ammallee abdii irraa kutuu dhabee gara laafummaadhaan isii godhaa jiru kana silaa deebitee waan taree dongola taree fedhu biyya bira jiraatu fedhisii bira jiraatu dhiifamaa walii xumuranii jaalala ofii san oofatanii waan lubbuun isii barbaadde akka aayyuu Sa'idoo afooteettee xalabattee gaafattee irraa argatte sanitti isillee waan lubbuun isii barbaadde gaafattee ta lubbuu ofillee ta ilmaan ofillee gaafattee irraa argachuu qabdi akka ani yaadutti akkas ta'uu qabdi Sumayyaan. Haala amma badhee teettee ani akkas hin ta'u ani dunyaa teetti na jamu maalitti na jamu jettu carraa ofis gubdee carraa ilmaan osillee gubdee kanaafuu aayyuu baga gammaddee heddoota akkasii gammannee jirra gammachuun walitti yaa dhaabattu siin jenna congratulation Sa'idoo keen atillee immoo waan kana godhuudhaaf itti yaaddee waan gammachiisaa waan takkaa dhaloonni amma durallee dalagin ka of duraa waan dhufu hin beeynu hin godhin gootee akkanatti fakkeenya nuu taatee nullee abdii nutti hortee karaa kanarratti deemnee akka milkooyu kaka'umsa nutti godhu keetiif galatoomii hedduu takka ulfaadhu siin jedha.